Tole, nagaa fayyaa jirtu jecha gabaabumatti waa'ee dabalii mindaa ilaalchisee kanaan dura wanti dhiyaachaa ture baay'een tureera. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa mootummaan kan ifa godhe irratti hundaa'uudhaan hojjetaan mootummaa guutummaan guutuutti jechuun ni danda'ama. Guutummaan guutuutti rakkoo keessatti kufuu isaa ni agarsiisa daballiin mindaa kun jechuudha. Bal'inaan yeroo ilaallu hojjetaan mootummaa yeroo ammaa haalli jiruuf jireenyi isaa kan wal nama gaafachiisu akkaataan itti jiru. Kanarraa ka'uudhaan haala daballii gabaa taasifamee fi rakkoolee karaa adda addaa haala jiruuf jireenya dhala namaa akka addunyaatti uumamaa jiran ilaalchisee akkasumas immoo qabatama biyya keenyaatiin wal qabatee waan jiru ilaalchisee daballiin mindaa kun rakkoo fure osoo hin taane hojjetaan mootummaa guutummaan guutuutti bifa jechuun danda'amuun rakkoo ulfaataa keessaa bahuu hin dandeenye keessatti kuffiseera jechuun ni danda'ama. Isa kanaaf mootummaan ilaalee furmaata barbaachisaa kennuu akka qabu gaafanna jechuudha. Kanaaf mindaan kun irra deebiidhaan ilaalamuu kan qabu ta'uu isaa hundumti keenya waan irratti walii gallu natti fakkaata. Egaa mindaa dabalame haala kanaan asirraa argachuu hin danda'ama. Laalladha jecha galatooma. Thank you. Nagaan turaa horaa bulaa.